warra isanii wajjin sarree kan hin teenye maal qaba? Gammachuu qaba. Gammachuu qaba. Wanta sadii boolli godhee qaba. Inni tokko akka gorsa warra jal'ootaatti kan hin deddeebi'e. Eenyu namni maqaan isaa namuma jedhama. Maal jiraataa? Jireenyuma sana immoo jiraataa. Jireenyi lamaan sini jedha. Jireenya jal'aadhaa fi jireenya qajeelaa. Namni hedheetu akka gorsa warra jal'ootaatti kan hin deddeebi'e. Karaa cubbamoonni irra adeeman irras immoo kan hin jenne warra isanii wajjin sarree kan hin teenye maal qaba? Gammachuu qaba. Namni waaqayyoo haa ta'u. Isma kana faallaa fudhatanii gaafa laattan namni akka gorsa jal'ootaatti deddeebi'u. Gorsa jal'ootaa duwwaa kan hin tolu. Gaarii kan itti tolle, qajeelummaa kan itti tolle, jal'ina duwwaa kan itti tolle. Qorsiisaa jal'ina, cireessaa jal'ina, laaqanni isaa jal'ina, irbaanni isaa jal'ina, kaleessi isaa jal'ina, waa'ee kaleessaa dubbateera, harki isaa jal'ina, waa'ee irraa dubbateera, borii isaas jal'ina, waa'ee boriis dubbateera, gurgurtuu walitti qabe jireenyaan sini jedha. Kana keessa kan jiru hundumaa ganamni isaa, galgalli isaa, guyyaa isaa, ba'uun isaa, galuun isaa, hojiin isaa hundumtuu jal'ina kan ta'e. Karaa cubbamoonni har'a adeemanii wajjin kan deemu filatee cubbuu duwwaa kan hordofu, cubbuu kan nyaatu, cubbuu kan dhugu. Tulluu isaa godhatee, affeellatee, tibsiisaa godhatee, juusisaa godhatee achuma keessa kan bajambaju. Warra ga'iisanii wajjin sagalee waaqayyoo kan jedhu waaqayyoo kan itti ga'iisan miti oomina. Waan jala sirrii jedhee waaqayyoo kan itti ga'iisan miti oomina. Warra ga'iisanii wajjin tarree kan hin teenye gammachuu qaba jecha. Warra ga'iisanii wajjin immoo tarree kan ta'u hiriyoota ga'iistotaa kan ta'e. Ganama hin ga'iisa, guyyaa hin ga'iisa, galgala hin ga'iisa, yeroo dhumaa ga'iisa. Hiriyoonni isa jal'ina duwwaatti dhagee of kenneera, cubbuutti dhagee kenneera, cubbuu uffata yoo ta'e namni kun maal qaba jecha gammachuu qaba tumtaa gadda qaba. Foosa dhagaa balaatti kolfaan eeguu danda'a, lubbuu isaa garuu dhuma maal taati? Hin gadditi, hafuurri isaa dhuma maal ta'a? Hin gaddaa jecha. Gadda waaqayyoo uffatu. Maal gorsuu walii jalloota? Namni jallaan maal gorsa? Namni akka warra gorsa jallootaatti deddeebine yeroo kanatti gammachuu qaba. Warri jalloonni maal keessa deddeebi'u maal nama gorsuu isaa? Lammaffaa isaa fi boqonnaa 39 gaafa dubbistanii seenaa tokko argattu. Obboleessatu obboleettii irra ija isaa kaawwatee jira sirriitti tolu dubbachuu isaa. Amnooniif Taamaar jechaadha. Amnooniif Taamaar jechuun ijoollee Daawiti. Abbaan tokkorraa dhalatanii haadha isaanii gargaree jecha. Amnoon Taamaar obboleettii isaa ija kaawwatee isheen durba waan taateef ishee bira ta'uu barbaada ture nama jaafatu gaafa. Ilaala nama jal'aa kana yaada jal'aa kana ilaala. Amma dhukkubsachuu ga'eetti gahee jedha. Jal'inni takka nama keessa gallaan fayyaadhaa hojjetas fayyaan kee kenneetti maqaa. Nagaan siifata yoo jette maal yoo ta'u baatee maal gadi giddaa siin jedha. Kottu siin baatee wanti miila fuuldura raasii jedha. Dhukkubsateera namichi kun jal'aadhaa jedha. Maqaa balleessu duwwaa beeku yoo xiqqaatanii waan gaarii hojjetan guyyaa tokko waaqayyo isaa eebbisu jiru. Warquu gaarii godhe isaa eebbisu jiru. Abrahaam gaarii godhe, Kumaan gaarii godhe, Eerbii gaarii godhe, Iskoo gaarii godhe jiru. Yookaan waan xinnoo tokko isinitti arge garuu hundumaa salphisuu, maqaa balleessuu, gahiisuu, ana duwwaatu perfeektiidha addunyaa kanarra jechataadha. Akka gorsa warra jal'ootaatti kan deddeebine maal qaba jedhee gammachuu qaba. Warra jal'aan kun maal godhu? Yaaddi jal'aan akkasii kun mana taa'ee obboleettii isaa balleessuu barbaada. Tokkommoo jedhamnaa akka jedhamu mucaa obboleessa Daawitu jedhu. Dhageetumaan jedhe beektu kun salphaadha jedhee gaafa itti himatu. Yaadni kun yaada maali? Yaada jal'aadha. Inni garuu maal jedhu maal kun qajeelaadha soortii godha. Jittumurra gaarii kun maali? Waaqayyo si keessaa haifatu jedhe. Namichi kun dhukkubsateera afur hamaa dhufe itti galeera. Buleetti balleessuudhaaf taa'eetu yaada. Inni kun immoo dhagee maal rakkoo qabaree nan mijeessa. Haadha mijeessa. Abbaa keetti dhaqee himattuuti buddeena wayinaa fi qiixxaatu qiixxaadhaa fi qiixxaatu jedhee waan abbaan keessi ergaa. Si booddee waan garaa kee irratti raawwataa jedhe. Jal'aadha nama jal'aa. Yaada jal'aa seetatti keessa keessee Amnoon keessa inni kun immoo dhaqee abiddatti lakkoofstoonni jiru warras. Iddoo araaraa jiran iddoo lolaa malee. Nama tokkaatanii waa'ee waaqayyoo sagalee waaqayyoo dubbatanii waa banatanii waa miidiyaa kana banatanii nama tokko rukutees hin dhaggeeffatu. Maqaa nama balleessaa fuutee suura namaa gadi galakashanii rootee homaa godhu. Wajees waan fiduu qabu. Asii iyyee qabu rukutamas waan fiduu qabu. Ni galanatti. Achuma jala maanaan ta'e itti naanche. Wanti naa itti naa gantee taa'ante maal duutii gantee taa'ante waan inni godhagan. Dhibbee kun waan sana.
Mister Esi atau Mister Y kan ada Korea Mister Esi marah Korea kau Y bahkan tempat itu untuk tu mana dah untuk tu dah nyala untuk tu murtad saat hijau jerapah buka wakil ni bola sebab wakil aman net dan wakil dan buka aban buka aban buka jerapah aban buka jerapah sebab wakil Nami jantan buka ni kalau kesaba ini jatuh di bumi tu orang buka Duga yo si serinji ani tuwarantan na may kisa chil fadega di ba duga ni taw marfe duga taw kisa ba di ka pagate budde na duga yo nya chil ta bobi tuwa jusi na duga to kewa de to kisa ba se duga mo takko manta ba sol vivo na ka ni na keto ya da hama apno kisa ka de ke pure ke cover pa de ni hana biye sai wanta hama sarat par na ya na ma jo rat hana biye sudah karna de Akawa kayo tika kami amin. Dalam tibuh sakitnya Father. Amin. Yesus Kristus kita. Amin. Dia mufti ujang boleh sabut pusat ayat dan negara dan mufti abang kami ada. Makanya deh, bitile wajina bitili. Oke makin mau kau tu jangan lagi tidak lagi. Kau pusat ada jangan lagi aja. Dia suruh buat kira apa dia ada bijis. Jangan buat dia jangan boleh kat. Tapi macam apa? Aku sahur kerja tu tapi kan dia dengan apa? Kaya coba sakit na lagi patay. Nagkusan ng karyan sa banda. Tinufti. Pulis at pagkusakarat na figa. Deshay na tinagtag, deshay kapsi na tinagtag, deshay na kay Sebo, nyalo na po tumatagal, mas matunagin. Naina tumanong magitin natin ang kagilan niya. Gagamang kundi kami wala rasa trutro. Ito sumubang kirahan na ni Jesus. As yung muna isang tiga ng karasa. Wanta chiga sisa Israel ke santa e benne hanan mije sa kira ba te ijo jerapah buka amin berdoa kayo ba amin nandiyan de doa nila hindi yan kaya na mata kami ko report na kaya rin hindi ka na manabasa di ka tayo mano akasin ko din sa kamayan ka ko tara na bante ka na ikudi na darabi na nabasa ka din ufani ba sa di ka para din kami si Shore Israel bari bukan aja nama leto bukan dari orang tu sofra kasaste matashiti dara macam tu video itu macam tu iya dan segala jiwa kaste sampai sampai jalan jadi polisi ke semua kisah ke riya kajela ni ya ada jenta ka mai timan take itu wa kayu jalan jadi kalau wa kayu sekesa ini besi kalau tu itu amal le ka sesa jalan itu jangan timan dawa timan aku tu ragu mare karena tak kena mau bicara sih lagi ini juga ada jawab sih tush aset dabo oleh Yesus berkata maka setiap waktu hama kan itu tasis jadi ini musa mungkin setiap kaweja ini sudah mau ada itu kita ambasi berlaku kepada biji saya ini kau negara sesuatu sena cika sekarang objek juga setiap ini jangan tahu nabi jangan boleh sa abishalo dia mau ijabah sudah dia terus ada morfega di situ anak abah dan bukan tanya jangan abah tu jadi abishalo berlaku kawan mak ini saya berlaku saya itu ya berlaku Orang tak boleh bersifat atau yang refleksi lah bersifat tu Israel. Sarki wam tu, orang bersifat dari refleksi pertanyaan dan naik. Sarki jadi apa tu yang apa? Kau jadi anak kita kau ada apa? Bisa kau amron dah jadi anak kau nama ni kita anak kau jika mana kakek bahaya aku. Ada biji sedu pun mui jauh, nak kau boleh saya aku jadi kakek. Anji sana ditinggal lagi. Kisah kerja kau juga ni, sampu kisah tu juga dia. Oh boleh saya ikan antara semua. Obolesa to mudi ga wannan garas kalesa oboleti amma obolesa fi obolesa siga wannan garas baka ga machuda jeda niti doni jollenda walga haniti inni obolesa sa ajje siga sa dan garas kana tahu da wanti kalesa bale wanti de mira sina kalesa de bebe de guranda jannini asmat jilbe fate of kesa bas yote karajan dinas asmat dabne karake nyaramba fa yote sabani Dewi udah litar rambut aja. Kifat Pak Amro aja bos tekabel. Tolong mangga kadang parat aja. Relation yo jadi kapan hari lo jadi kapan indif ta yote. Kuya na jana ati wali ka tani pula pula tahu deh nanti apa apa sih. Itu move kayak ni. Nanti kayak ya. Nanti kayak mah tiba nanti di bisa ada membuat tidak ada. Wantina satu. Ya di jana ya ada jana lagi.
Ada Waaqayyo qaba. Yoo baay'ate kafaani sirriitta. Yoo baay'ate carqee kutuutuu wayii sirriitta. Jannaadha taanaan jannaadhaa jira. Sirrii taanaan immoo sirriidhaa jira. Jarri kun lamaan dhiiga wal dhangalaasanii guyyaa gaddaa kan masara deebi'ee Israa'el keessatti ta'e. Jarri kun deebi'anii warra gumaa ta'an obboloota walitti garagalu. Namichi jalli dhagee gorsa kun as keessaa waan buufate qaba. Waan tokko waan buufate qabu. Kan isin ajaa'ibu hamaa ta'uu jallina achi keessaa waan ta'e keessaa waan buufatan tokkollee qabu. Abbaan jallinaa isa jalqabuu darbatan sana kan dagalatu isa. Anaaf isinitti walii galle gabaa jallinaa ta'e yoo dagalanne waan mana keessatti mannee galu tokko yoo qabu du'a malee badiisa malee. Kanaaf daandii jallinaa waliif hin galinaa. Gorsa warra jallootaa wajjiniin hin deddeebi'ina. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf akka gorsa warra jallootaatti kan hin deddeebine karaa tokko irra deemee irra kan hin jenne warra keessan wajjinis taanee kan hin ta'e maal qaba jedha? Gammachuu qaba. Galanni Gooftaan haa ta'u. Akka yerootti dhufe qooda kana isa gammadu kanatti seerri Waaqayyoo ibsuudha. Inni kam namni akka warra jallootaatti hin deddeebine karaa cubbamoonni irra deeman irra kan adeemne warra keessanii wajjiniin tarree kan hin ta'e maaltu tola? Seera Waaqayyoo seera Waaqayyoo jira. Seera Waaqayyoo. Maayilli seerri Waaqayyoo. Beektu seera Waaqayyoo. Seerri Waaqayyoo abboota 623 sana. Seerri Waaqayyoo abboomiiwwan gurraan seerri Waaqayyoo. Akka jedhani bartoota dhugaaf tokko wal gaarii yaa gooftaan abboomis seerri ni dhumaa ni jedhamu isa dhumaa isaa nutti himee gaarii isaa jedhan. Abboomiin ni dhumaa jedhan yaada kee guutuudha. Qabeenya kee guutuudha. Qalbii kee guutuudha. Wanta qabdu hundumaan eenyu jaalladhu? Waaqayyoon jaalladhu. Nama akka mataa keetiitti jaalladhu. Kana seerri dhugaa seerri Waaqayyoo sana. Kana Waaqayyoo kana. Ameen. Maaltu tolachaadha? Namni akka gosa warra jedhu taatti deddeebite kan itti tolu baay'ee jaalladhu. Ameen. Jaalladhu qabdu